ብርሃነ መስቀል ቀና Dr. Birhaanuu Masqal Xannaan jedhanii pirezidaantii Yuunivarsiitii Barnootaa Kotobeeti. Wal dorgommiin har'a gaggeeffamaa jiru wal dorgommii barattoota gidduuti. Akkuma beektu barnoonni keenya cabeera jennee dubbachaa turreerra. Rakkoo keessa galeera jenneerra. Sanammoo bu'aa isaaniis argaa dhufneerra. Bu'aa isaa qofa miti amala ijoolleetiinis argaa dhufneerra. Wal dhaga'uu yeroo itti dhabne jira. Yeroon itti ijoolleen beekumsa irratti hundaa'anii yaada kennuu dadhaban dhufee jira. Kana keessaa bahuudhaaf hojiin amma hojjetamaa jiru, ijoollee irratti hojjetamaa jiru hojii guddaadha. Ijoolleen kun abdii boriiti. Ijoolleen kun biyya kana fudhatu bor. Ijoollee kana irratti investimentiin biiroon barnootaa Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa gochaa jiru hojii abdachiisaadha. Ijoolleen kun qubee jenereeshiniidha. Ijoollee kana irratti hojiin hojjetamaa jiru abdii borii kan nu dhugoomsu anis kanaan inni ilaalaa jira. Har'a yaggaa walitti dhufamanii feestivaalli kun bahaa lixatti kaabaa kibbatti Angilii arfanuudhaan mana barumsa bultii addaa mana barumsa addaa Oromiyaan ijaaraa jiru kunuunsaa jiru gabbisaa jiru achi keessaa ijoollee walitti bahanidha. Tokko aadaa safuu isaanii wal jijjiiru walirraa baratu wal jajjabeessu wal ta'anii bor Oromiyaa guddittii fudhatu. Kanaaf abdii boriiti. Gaggeessitoonni keenya waan baay'ee hojjechaa jiran. Waan isaan hojjetan kan inni borachi ce'uu danda'u ijoollee kanaan. Ijoollee kana irratti investimentiin godhamaa jiru investimentii boriif abdachiisudha. Kanaaf iyyuu har'a akkasitti walitti dhufanii waa'ee barnootaa waa'ee tapha fakkaata kun tapha miti. Iddoo adda addaa irraa dhufanii yaggoo adda akkasitti walitti dhufanii waa'ee barnootaa qulqullina barnootaa haasofnu achi gaafa deebi'anii inni cimaan inni dadhabaan isa cimaarraa barata inni laafaan isa tokkorraa barata walitti dhufanii gurmaa'anii bor biyya kanaaf abdii ta'u leegaasii gaggeessitoota keenyaas leegaasii biyya kanaas bor itti fufsiisu jechuudha. Yoo ijoolleen kun har'a cimanii itti hin fufsiisne waan har'a nuyi hojjennu hundumtu bor karaatti iddoo wayiitti cabuu danda'a. Amma garuu abdachiisaadha. Hin cabu itti fufam. Ijoolleen kun hin guddatu. Ijoolleen kun biyya nurkaa fuudha. Ijoolleen kun abdii keenya boriiti. Kanaafiyyuu waan abdachiisuun argee ijoollee kana qabannee badhaadhinni nuyi yaadnu hin dhugooma jedhee nan fudhadha. Egaa biiroon barnoota Oromiyaa mootummaan naannoo Oromiyaa argisiisee jira. Sadarkaa biyyaattis akka guddatu ministeerri sila dubbachaa tureera. Wal ta'amee hin danda'ama kan jedhu fudhannaa qaamonni dhimmi barnootaa na ilaala jedhan hundumtuu kana keessatti qooda fudhachuu qabu. Yoo wal taane hin ceena jennee jalqabnee jirra. Qaama tokko irratti kan gatamu mini steekhooldaroonni hundumtuu kana keessatti gahee fudhatanii feestivaalli akkasii iddoo iddootti akka itti cimee achi iddoo adda addaa keessatti ijoollee 50 baasaa yoo deemne bor walitti daamee biyya ta'a. Kanaaf iyyuu babal'atee gabbatee itti fufuu qaban jedha.